raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajniif jaalalli keenya akkasuma salaamtaan teenya qilleensarraan qaxxaamuree lafa jirtan maratti sinaa ga'u. akkam jirtan nageenyi keessan dansaa xiqqaa guddaan nagaa baddaaf gammoojjii nagaa wanti rabbi isiniif kenne hunduu nagaa isiniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi isiniif haa kennu kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaa galfadhaa. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaa keenya guyyaa roobii waxabajjii 9/2021 kan yeroo dheeraa daanbannee turre baatii tokkoo fi wayi qabannee walitti deebinee jirra. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa qabate kan isin dhiyaate ana muhee callaa. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa akkasuma sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo darsii Dr. Yusuf Nuure ka beekamu namni waan khayrii dalage addunyaattis akiraattis maal akka ta'u namoonni hedduun namoonni keenya namoonni garagaraa akkasumatti illee bakiillinis wanti garagaraa keessatti of laalee akka daawwitiiti kan keessatti of argu jennee isiniif filanne kanaaf isiniif dhiyeessina kan baatii tokkoof wayii isinirraa banne sababa ramadaanaatiin kanatti aansee barumsa gaafii deebii irraa buleetiin teenya saboontuu walloo kan isiniif dhiyeessitu waan ta'eef kanaaf sagantaan keenya guyyaa har'aa qopheeffannee dhufne kan sadani inshallah. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanneen biyya alaatii fi biyya keessa teessaniin hordoftan hundi keessanuu irra deebiidhaan ashamaa jennee harka isin fuunee jirra. mootummaan bilchinnaa yeroo ammaa kana akka nama baaduu weessoo keessa kaa'ee raasuutti raafamaa jirti waan ta'eef uummanni keenya tokkummaa jabeessee waan qabu jabeeffatee bilisummaa isaa dhugaa arguudhaaf halkanii guyyaa tattaaffii godhuu qaba. kana ergaan keenya kana waan ta'eef egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mallattoon mootummaan tokko yeroo laafate humnaan si dirqisiisa si roorrisa si hidha si ajjeesa waan garagaraatti godha kuni saftaa kutatuu mootummaati waan ta'eef uummanni keenya gamna ta'ee dhiiraa fi dubartiidhaan halkanii guyyaa tokkummaa isaa jabeessuu qaba. gar fuula duraatti illeen boodalleen tokkummaan keenya jabaachuu qaba. tokkummaa keenya jabeessinee wal dhaggeeffatuu qabna. diina dhaggeeffatuu ulee diinaatii fi gocha diinaatii fi laalaa diinaa dhaggeeffannee mataaf dhukkubsuurra ka diinaa dhagahuu dinnee kafiraa dhaggeeffatuu qabna waan ta'eef kanaaf ergaan keenya ka har'aa kanuma. egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma kallatti maaniin gara odeeffannootti isin dabarsa. odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kan nu dhageessisu obboleessa keenya Obsaa Hasanii odeeffannoo biyya alaatiif Sayyid Dawweeti kallatti maaniin odeeffannootti isin dabarsa. turtiin keessan odeeffannoo waliin haa ta'u. kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. oduu kasin dhageessu ana Obsaa Hasanii nu faana turan affeerraa keenyam. godina walloo aanaa baatee gama daangaa Affaar kanaan hidhattoonni naannoo Affaar ilmaan Oromoo lama osoo isaan saawwa tikfataa jiranii kaleessa dhukaasa irratti bantee battalumatti namoonni lama madaahanii jiru. namoonni madaahanis maqaan isaanii akka armaan gadiitti ibsamee jira. tokkoffaa Muhammad Abiib, lammaffaa Maammee Hasan akka rukutte maddeen keenya madda nageenyaatti hime. namoonni shiftoota Affaar kanaan rukutaman mana yaalaa bulchiinsa magaalaa Baatee keessatti yaala akka argataa jiranis mirkaneeffannee jira. rabbiin isaan haa fayyisu jennam. dubartoota ji'a caamsaa keessa aanaa Dawwaa Cafaa ganda Masrataa fi naannawaa isheetti isin shanee soortu jechuun mootummaan qabee mana hidhaa aanaa Dawwaa Cafaa keessatti ijoollee xixiqqoo waliin kan hidhaman darara hamaa keessa akka jirantu himame. mootummaan ijaaba isaanii irraa mulquun amantaa isaaniillee akka malee xiqqeessaa jira jedhan. mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun uummata keenya safuu amantaa isaatii fi oromummaa isaallee irraa mulqaa akka jirutti himamaa jira. rooroon daangaa darbee gara amantiitti ce'ee jira jedhu jiraattonni biyya. aanaa Dawwee Harawaa keessatti piippiin shanee waraana Dawwee irratti bane jechuun humna waraanaa komaandoo jechuun hawaasicha sobanii liyyuu haylii kan farra ilmaa namaa tahe uffata itti jijjiiruun makalaakaa fi buchillee konkolaataa walitti qabdee Dawwee buufata fayyaa booraatti naqanii jiraachuun gabaafame.
ummati nagaan jiru akkuma bara 2019 nama argan hunda rifachiisaa jiraachuun beekame. Kun kan godhame filannoo as deemaa jiru kanaaf sodaa hamaa waan qabaniif ittiin filannoo gaggeeffachuuf akka deemantu dubbatamaa jira. Aanaa Jiilee Dhummugaa keessatti namoonni akka hidhaman maqaan laatamu beekame. Namoonni akka hidhaman jedhaman kun ilmaan Oromoo naannawaa Shawaa Roobii jiraatan yoo ta'u Amaarri namni nu fixe jara kana jechuun maqaa isaanii guutuu waliin nama 28 komaandi poostiif laatanii yeroo ammaa kana barbaadamaa jiraachuu maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Komaandi poostii yeroo ammaa kana ganda kee deemanii akka nama nagaa eegu fakkaatanii achii fi as fiigaa jiru jedhan. Namoonni liyyuu haayilii ofirraa lole Oromoo xiqqaa guddaadha malee waan nama 28 qofaa miti kun kan agarsiisu akkuma amala isaanii jabaa keenya kan humnaan dadhaban maqaa seera kabachiisuu jedhu miidhuuf akka ta'e uummanni keenya bareechee beekuu qaba jedhan maddeen keenya kun. Kutaalee Oromiyaa keessatti ajjeechaa fidhaan itti fufee jira. Dargaggoo Milkii Dastaa nama jedhamu sirna awwaalchaa irratti waraanni PP ukkaamsanii dhabamsiisan. Dargaggoo Muhammad Ibreen Caacuu kan jedhamu hojjetaa baankii gamtaa Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dirree Magaal Meeggaatti poolisiin qaama bulchiinsa PP'n hidhamee sababa tokko malee lafumaa kaanii FB biraa qabda jechuun gaafa waxabajjii 5 bara 2021 dargaggoo kana hidhaatti darbatan. Eega sababa FB kan fudhatan kanumaaf hiitan tahee dafaa gadi nuuf dhiisaa jechuun maanguddoonni gaafatanis hanga ammaa gadi akka hin dhiifamne gabaafame. Oduma hidhaan dargaggoo Milkaa Dastaa jedhamu waxabajjii 7 bara 2021 sirna gaggeessa awwaalcha shamarree seenaa raggaasaan kan waxabajjii 6 bara 2021 magaalaa Gincitti waraanaan ajjeefamtee deemee yeroo deebi'u humna waraana PP biyya bulchuun ofiin jedhuun qabamee ukkaamsamee jiraachuun gabaafame. Milkii malees dargaggoonni biraa sirna gaggeessa shamarree seenaa raggaasaa irratti hirmaatan hidhamanii akka jiran gabaafamaa jira. Oduun biyya keessaa kanuma odeeffannoo biyya alaatiin Sayyid Dawwee waliin turte gaarii. Oduu biyya alaa keessaa Seeneetarri Paatrik Leehii waa'ee Tigraay akkana jechuun ibse. Uummanni Tigraay irra dhiittaa mirgoota namoomaa rifachiisaan irra ga'aa jira. Akkasumas gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa akkan arganne Itoophiyaa, Eertiraa fi gareeleen hidhataniin dhorkamaa jiraachuu Dimokiraatik Seeneetar Paatrik Leehii ibsa baasanii jiru. Ibsa baasan kanaa Yuunaayitid Isteetsii fi kanneen biroo yaaliin dippiloomaasummaa guddaan ta'us kanneen walitti bu'insa Tigraay keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluun akka hafuuf yookaan furmaata karaa nagaa argamsiisuuf tarkaanfii hiika qabu hin finnee jedhan. Tigraay keessatti ajjeechaa humna godaansisu, hokkora saalaa fi dhiittaa mirga namoomaa kanneen biroon akkasumas madda bishaanii, hospitaalotaa fi iddoo wallaansi fayyaa itti kennamu adda adda barbadeessuu sana mootummaa Yuunaayitid Isteetsi balaaleffatee jira. Dhugaan hamaan har'a jiru jedhan beela dhala namaa irratti yakka hojjechuu fi daguuggaa sanyii Tigraay keessatti gaggeeffamaa jira. Kunis kan ta'uuf sababa tokkoof jedha. Innis aangawoota Finfinnee fi Asmaraa gidduutti gocha seeraan alaa gaggeeffamuudha jedhe. Haalli Tigraay keessaa kan Daarfur caalaa hamaa ta'uu mala gabaasni jedhu jira jedhu Seenetarichi. Kanaaf jecha miidhaan dhaqqabuu akka dhaabbatu nyaataa fi gargaarsa dhala namaa akka hin seenne ittisuun akka dhaabbatu walitti bu'insa jiru karaa nagaan dubbatanii furuu akkasumas siviilota yookaan namoota nagaa kanneen miidhaan irraa ga'eef murtii haqaa akka argatan gochuuf sagalee gaafatuutti kan koos dabalamuu isaa beeksisaa jedha Seeneetara Paatrik Leehii VOA'tu gabaase. Maashaallah tabaarakallah obboleeyyan keenya odeeffannoo wal duraa boodaan nu dhageessisaniin galatoomaa jennaan. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aarraa waa hubattan jennee abdii qabna amma qophiilee hafanii waliin turtii gaarii. Egaa yaa bulaa koo yaa jamaa ikhwaani of to'achuu qabnaa qalbii fikraatiin dirree faayidaati islaamaa fi addunyaani dirree khasaaraati yoo of wallaalanii hubanneetti na fayyadamnu waashanii yeroo faafiyaadhaa tuun dhufin dhukkubni. humnaaf dargaggummaadha tuun dhufin dullumni umrii jiruu keetii tuuduutin dhufini namatti hin fayyadamuun waa taasisu inni. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دامسك إنك أردا كراك إساءتي وولي دبر سنو إساءتك كصلاة رسول رب الرتي عليه الصلاة والسلام بوسا نقاف رحمته إرقما رب الرتي بوسني واللالجسي والقبجيسي إساء أرقمي توكو nama tokko nama imaana qabu nama gaarii nama tokko jira
namni kun yeroo dubbatu hundayyuu Allahumma salli ala Muhammad jedha. Abbawaan akkasii beekta Allahumma salli ala Muhammad akkas jedha. Abbawaan akkanaame Allahumma salli ala Muhammad kunnoo jedha. Waan marayyuu Allahumma salli ala Muhammad dura buusa. Nama tokko duuba ollaa qaba. Namni ollaan isaa kun Yahudaa. Wanni kun qissaa dur argame. Yahudichi kun Allahumma salli halkanii guyyaa inni ichaa oolu kun isa dhibte. Gaafatee maalumaaf halkanii guyyaa Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin jecha oolta jedheen. Maal sii gooti mee waan isiin naa gootu sii gootu na him jedheen. Wanni isiin naa gootu adunyaa akhiratti galata guddaa hagana hin jenne rabbi biraa qaba jedheen. Maan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة نمني نما مرر حق أنا تك أبو وياك يا معاه نما إر صلاة في سلامة نرتبو سيره دماتو لكما صلاة نجا في رحمة إر نتبو فتنين إر نبرت حق أقبضا جدي رسول ربي عليه الصلاة والسلام سيدبتو سفي آسفولو صلاة تكج الله بوس من صلى علي صلاة واحدة نمني يرو تكج الله اللهم صل على محمد جدي صلى الله عليه بها 10 ربي يرو كد نجاسي كن رحمة سيقول ربي قد يرو كد وحطت عنه 10 خطيئات دلي كد أني اللي سر دربه ورفعت له 10 درجات أنجو كدني اللي أول سيفودا تكت الله نبيك يودب بقول يا راجل تهاجم مرقتها أنجود ربنا وديه ساتي نمتيج كان دوبا متى آخر أصلا نمتيج يهودا وانجدين آخرها الدورة ببراجلة تقول أرجع إني جنان تآخرها سمي شكل راقبة الدنيا قبّا مارس في يدي جدين الدنيا قبّتي جدين takka yaaddu fne jedhe waan na yaachisa waan na rifachiisa waan na sodaachisa takka rabbi nan garsiifne jedhe takka atumayyuu argu jedhe wanni feeti buutee yaadda jedhe Allahu akbar wanti qoomiti gammachuun jiraatu jechuu waan taphaati miti wanni waan marara qaalii isiisan namni gammachuun sodaan kan qabne kan yaaddufne jiraatuun wanti qoomiti tana argadhe jedhe namtichi Yahudaa kun murteeffatee gammachuu inni baanu tana yoo an harkaa booressee akka inni abada rifannootaaf salphina keessa jiraatu isan godhin jedhee murteeffate. Yoos maal jedheen abbooti nama gaarii guyyaa biraatti deebi'e ati nama gaarii nama amaanaa qabu ollaa gaarii imala deemuu heda biyya abaluu imala deema mana kiyya qubee dahabaa taqaalii takka jira qubee tana narraa badaa sodaadhe bakka takka illee tatti amanuun garre qubee tana abboo naa qabi gaafan deebi'e isirraa fudhadhaa jedheen ambarratti itti kenne bakka uummanni taa'utti abboo manarraan dhiifnennaan abboo hoo jennaan Allahumma salli ala Muhammad mee kenni gaa jedheen irraa fuudhe garaa isaa keessa maal jedhe yoo ati eegana akka atis Allahumma salli ala Muhammad hin jennaan sin godhin gartaa eegedhe imala guyyaa san nama deeme fakkeessee manuma isaa dhokate firraa Yahudichi kun guyyaa hagamachuma oolee achirraa ganda namtichi muslimaa kana eega yeroo namtichi illeen hojii dabree namni hunduu manaa bahee manni namni tokkolleen hin jirre suuta duubanas utaalee dallaa utaalee mana isaanii seenee dahaba kaan barbaadee argee fudhate qubeetaan fudhatee yoo inni fudhatee mana kaayate heger boolisni namtichi kun waan nama gaarii ta'eef namuu isan shakku yoo mana isaa barbaadanii dhaban dhufanii mana kiyya barbaadanii narra qabanii sodaate amma maal godhe amma dhugaan imalataan deeme amma imala deemuu hedutaan qubee fudhatee deeme qubeetaan deemeenii bahara akka eega markabni gahe markaba uummata olii yaabbata markaba moggata akkana cinaa galee bishaan baharaa keessa buuse qubeetaan abadaan deebitichu qubeen tun dabarte bakka fedhan barbaadanii nama argaa eegana imala saataan hajaa fixatee achirraa gad deebi'e guyyaa gale kaan dhufee abboo deebi'e jedhee manatti itti dhufee yeroo inni bahara dhaqee qurxummii qaqqabata bahara dalaga yeroo inni achirraa galgala galu itti dhufee assalaamu alaikum wa alaikum salaam akkam jirtan nagaa maarree Allahumma salli ala Muhammad nagaan galtanii nagaan gale qubee tiyyataan barbaada naa kenni jedheen huloo dura dhaabatee
maarree huloo duran dhaabattu Allahumma salli ala Muhammad seentee nu wajjiin nyaattee nu wajjiin dhugdee imalarraa dhuftee ollaa keenna haqa nurraa qabda eegasii qubee hanteetaan fudhattee deemtaa seen jedheen lakkiin seenu qubeen akenna abbaa hajaa wahii qaba Allahumma salli ala Muhammad seentu malee jedheen in seene in taa'e yeroo inni taa'e amma namtichi mataa hooqata suuta taa'e wanni jedhu ilaallamee jedhe mataa hooqate isa ka mataa hooqatu kunas ta'e haasawa firra qurxummii alaa dhufeen kana niitii isa kennee qopheessi jedheen laaqana nu qopheessi jedheen namticha illee isii qurxummii isiin garaa baqaqsitee qulqulleessuu fi tolchuu fi garaa baqaqsitu kunoo qubeen dahabaa keetteetti isiin qubee dahabaa taan inuu hin seeneyyuu abbaa baluu jettee yaamte hin dhufe laal qubee qurxummii garaa qurxummii keessa qubee argeetteen yoon akkana fuudhee laale qubeen tuun kuunnootama isaa taani ta namtichi itti kenne taani isiin qubeen tuun intalana ta namtichi nu kenne taanii miti een fakkaatti maarree qubeen namtichaa garaa qurxummii keesseenti tunu ajaa'iba biraati mee beenaa fidi ta namtichaa ta mana nu kenne taan fidi mee beenaa wal bira qabnee ilaallaa jedhee yoo isiin ilaalte hin jirtu abbaa baluu hin jirtu bar dhaqanii ilaalan hin jirtu qubeen ammoo isii mee achuma naa kaa'e jedheeni deebi'e namtichi ka fuulli isaa jirjiirame deebi'e maal abboo maa rifatta jedheen namtichi yahudaa maal see waan inni qubee dhabee rifate see gammade amma akka gaarii gammade maal rifatta abbaa baluu jennaan Allahumma salli ala Muhammad wamaa rifannoon hin jiru insha Allah rifannu jedheen maal jedheen amma abbaa baluu qubeetii taammeen akka inni gaa hagana jidduu tan haga waa taa'u qubeetii kaayadhaanaa jedheen dhihana fidee fi duramee dhihana nyaadhu jedheen dhihana nyaachisee yeroo inni dhihana nyaatee irraa bahe Allahumma salli ala Muhammad qubeen tantee kun kunooti hoo jedheen namtichi gakkana qubee erga lafaa ol ka'ee dhaabate laale gamana garagalchee laale isimaa miti abboo isima gaggaba ka'u jedhee lafa dhabe namtichi yahudichi rifannoota irraa lafa dhabe dafki irraa yaa'ee lafa dhabe in kaase kun Allahumma salli ala Muhammad maal taate bo dubbachuu dadhabe maal taate qubeen tanteetii maa shakkii taatiin in shakkine tiyya qubeeni maal taate re womaan taane amma hafuura baafatee bishaan itti kennanii bishaan dhugee hafuura baafatee maaltu si rifachiise naa waan na rifachiise sii himaa qubee tana rabbiin si kakachiisee garamii fiddati jedheen ati qubeen ati hin kennanne si kennadhe maaree garamii fidde maanaan jette qubeen akka natti si deebisanii hi'oo qissaa jirtu dhugaanatim jedheen dhugaanatim atilleen dhugaanatim an dhugaa yoo si time qubee tana wanni si kenneefu salaata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nabiyyi kiyya irratti nagaa rahmata buusa iyyaaddawu jette akka wanni sun dharaa si garsiisuuf qubee tana si kenne yeroo isin hunda achi deemtan qubee manaa fudhadhee bahara kunnoo abaluu keessa lafan dhihaanne buusee ani dalachiin biyya abaluu dabre ardha si salphisuuf akkati eegana ummata dura si dhaabee namni kun nama hattuu siin jedhe mana murtiirra si dhaabee hanna kan kee ragaa sirra baasise akkati saalfattee mataa qaqqabattee ummata keessa kabajaan jiraan si godhuu barbaade jedheenan garuu garamee fiddati naa himii jedheen hanga nama kana nagamu akka duritti ka'ee firraa hobolootii xiqqittii fudhadhee qurxummii qaqqabadhee qurxummii dhufeensan qabadheen san ganda fidee nuu dhaabaa jedheeni yeroo isin qurxummii takka kana garaa baqaqsitu qubeen kun noo garaa qurxummii keetteetti jedheen اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أجت شهادنا قبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادات أبسيسة مسلمته رجعان أمنتين رجعه رسول ربي عليه الصلاة والسلام نبي رجعته رجابه جد أما الرجال قبه وننسني دامه hundi keenna nagaaf rahmata rabbi nabiyyi keenna buusurraa fayyadannuu guyyatti yoo diqqaatti habbaa mari yeroo 10 yeroo 100 Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad hajannu yeroo baay'ee nurraan fudhattu
guddoo ammoo rabbii guddatti nu dhiheessiti. Jiruu teenallee waan nu cinqee nu yaachisee harkaa nu qabaatana baay'ee furmaata nu taati. Kanaafuu gaa rabbiin guddaan karaa irratti nu haa tiksu. Waan fi jaalatu nu haa jaalachiisu. Waan fi jibbu rabbiin guddaan nu haa jibbisiisu. Ilma keenya ilma diinaa ilma imaanaa ilma haqaa ilma hojii ilma inshaallah barumsa rabbiin guddaan nu haa godhu. Nullee amala khayrii rabbiin guddaan nu kenne. Ibaadaa fi rabbiin nu laaffisee nurraa qeebalee umrii xaa'aa irratti rabbiin guddaan nu dheeressee riskii halaalaa bal'oo gara maraa rabbiin guddaan nu banee fayyaa guddoo gara maraa rabbiin guddaan nu kenne imaana guddaan nu kenne taqwaa guddaan nu kenne amala saalihaa guddoo nu kenne bilisummaa waliin nu dhaabe gabrummaa nurraa fageessee wal nu jaalachiisee wal nu dhageessisee wal nu faana oofisee rabbiin guddaan khayrii waliin nu haa dhaabu. Gaaf duunilee rabbiin qabrii teenya caffee jana waan fi jaalatu irratti rabbiin guddaan sujuuda irra nu ajjeese qabrii teenya caffee janata rabbiin guddaan nu godhe. قادس عرشي في جل ربنا تيجسه حودي رسول في رسول ربنا صلى الله عليه وسلم ربي قدان وباسه جنة الفردوس كيس ربي قدان ولنه هاقبو حقا دام ستانو كيس والجينو نجا ربي الناجرات دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو مدنجينا قافلة دادا تنسيب إيسو كراسة الباتة برم سكر قلتني قافي فبريد الاسم قباو برنانك مردفتن كبجان سنقافلنا كون قبي قافي ساقنتان قافي ديبي تربانتي يروتو كوركن سنيتي هاتو يوتو قافلة كان على سلبادا كان مردفتن كرا واتساب يوتيوب تليجرام في كرا فيسبوك تنكال سنقران قلتهو اسم بيسسنا راديو مدنجينا سجلي حواسا كينيا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا راديو مدنجينا حكم درتان بكم جرتان اتنجان كيني سنفا بايتو جيتشا كانت سودان هدوتا كول الرابني الرهارما yerootii wal qabateetii dhiifama guddaa sin gaafanna. Kanatti aansuudhaan barumsa keenya kan kutaa itti dhaabne irraa kan jalqabe hanga itti fufu ta'a inshaallah. Gaaffii deebii kutaa 9ffaatii waliin turtii gaarii qabaadha. Gaaffii tokkoffaa abbeerota rasuulaa sallallahu alaihi wasallam keessaa lamaan kufrii irratti du'an maqaa isaanii barreessi yookiin tarreessi. Gaaffii lammaffaa warri afran guyyaan tokkotti rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam itti amanan eenyufaa maqaa isaanii barreessi yookiin tarreessi. Gaaffii sadaffaa ijoolleen rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam keessaa ijoolleen Khadijaan deesse eenyufaadha. Gaaffii afraffaa dubartoota keessaa kan duraa rasuulaaf awwaate eenyudha. Gaaffii shanaffaa Ambiyoota rabbii erge keessaa kan quraana keessatti bakka 136 fi akkasuma suuraa 34 keessatti rabbiin dubbate eenyu jedhama. Gaaffiin guyyaarraa kana fakkaata. Akka irratti hirmaattanii qooda guddaarraa fudhattan abdii qabna. Inshaallah rabbii sinirraa haa jaalatu umrii jabaatte maraa siniif haa laaffisu. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa sagantaa keenya wal duraa boodaan kan isin biraan gahaa ture ana muhee callaa gama odeeffannootiin kan waliin ture obboleessa keenya obsaa Hasanii fi Sayyid Dawweeti gama barumsaatiin kan wajjin ture bolitteenya sabboontuu wallooti. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya guyyaa har'aa kanarraa waa hedduu akka hubatanii jirtan abdii qabna. Nulleen haala mijeessinee kan walitti deebinu ta'a bal'inaan inshaallah. Amma sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabna. Sagantaa birootiin ka torbaniitiin haga walitti deebinutti biyya keessaa biyya alaatiin nagaan nuuf jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Oromia gainkana gainkana Oromia gainkana gainkana Oromia gainkana gainkana Oromia gainkana gainkana